يا شما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلمان أيها الفضول يجرتن شفت كيسل. بكم يجرتن في لغة جرتن كم تنجني ربي والله بدنا نسوي سمرة جراتو. قبل ما كرشنا اليوتيوب كي أنا كسمس كرشنا تيك توك كي أتيلس. وردفتوتا channel YouTube تيك توك كي أكن أمانتا كرسالة تاعنا. ندا بقى أنا باسي كاتين سينجي جتشو مربادا. كنين channel كيني وردفتن. جتشو كوتي. Akkasii sanarraa kana immoo namoonni maashinoota garaagaraa irraa order godhachaa jirtan keessattuu maashina shaamaa irratti ripeer yookaan irratti hundooftanii namoonni order godhachaa jirtan kanneen kaleedhaan gadda guyyoota sadii afran dabarsee kana keessa waliin haasofnee hedduu keessan qabdii galchuudhaaf gara nama itti nama shanii jaati naannolee garaagaraatti irraa jechuudha. Kanaaf namoonni akkas waan akka sana saaturre I think kilabii dheengadaatis sababa kaalandaariidhaan jimaata jechuudha. Jimaatas kaalandaariin baankiin cufaa waan ta'eef jecha rakkisaa ture I think kilabiin immoo biiziidha bakka tokko tokkotti keessattuu naannolee baadiyyaa irratti gabaan kilabii baay'ee biizii waan ta'eef jecha namni hin rakkataa. Kanaaf walumaa galatti namoonni beellama garaagaraa wajjin hin qabu inshaallah guyyaa har'a wiixata. Boru keessatti hedduu keessan akka nu barsiisan abdii qabna. Nutis immoo waan ajajamne fuunee amaanaa isin nutti kennitan baadhannee akka galmaan geenyus abdii guddaa isinirraa qabna. Kanuma wal qabatee namoonni immoo maashina soogiddaa barbaadan, maashina saamunaas barbaadan, maashina daabboos kanneen barbaadan kallattiidhaan nu gaafadhaa. Gaafachuu qofa miti. Gaafachuun hiika hin qabu. Hiika akka qabaatu yookaan hiika akka argatu waa gaafachuun yoo hojiitti jijjiirame qofa jechuudha. Kanaaf waan tokko hojjechuuf kaayyoo itti qabdan taanaan karoora itti qabdan taanaan waan kaayyoo itti qabdan sana yookaan waan karoora itti qabdan ta'ee kallattiidhaan sammuu keessaniif onnee keessan keessa waan kana ni hojjedhaa abdii guddaadhaa qabda yoo ta'e nu gaafadhaa ajajadhaa nuti immoo leenjii gahaa ta'e wajjin bakka hin geenye hojii isin eegalchiisuudhaaf qophiidhaa jechuudha. Ammaas isa xumuraatti irratti waan jechuu barbaadu namoonni paaspoortii appilaayi paaspoortii haaraa dhiyeenya kana nama sadii afran shanan tokko na gaafataa turtanii san booda birrii galchaa isin jedha waan tokko jechaa turtanii I think namoonni kan biraa qidaamee galgala birrii na galchitan nama lama faayilee keessan xumuree isin ergeetiin jira I think as chokkaayee jechuudha. Namni keenya yoo birrii galchaa jedhaniin hin dhukkubaa'ee amanu hin rakkata. Kana jechuun immoo amanamaa jechuun miti amanamaa rabbii tokko sun beekamaa hundi keenya waliin galcha garuu namoonni amantanii akkasumatti ofirraa galchitan sunniin wallahi ulfaadhaadhaa galatoomaadha. Faayileen teessan isinii hojjetamte isinii xumuree kalee galgala isinii ergeetiin jira. Kanaaf as chokkaayeen hin jiru jedhanii maal ta'an jedhanii sun waan biraati. Kanaaf namoonni gartanii akkaataa gartan kanaan faayiliiwwan kana fakkaatu maybe isinitti mul'achuu dhabuu danda'a. Nama lamaaf hin galgala xumuree jechuudha. So akkaataa kanaan namoonni gartee faayilii keessan haala salphaa ta'een yeroo gabaabaa keessatti nurra barbaadan nu dubbisaa yoo birrii galchaa isin jedhan galfadhaa. Sanii miti jennaan bakka barbaadan illee yoo deemtan kan ittiin guuttan karaan ittiin guuttan karaa onlaayiniiti yeroo ta'e namichi onlaayinii saniif birrii san dabarsiteef malee namtichi sun birrii ofii irraa sii guutuu hin danda'u. Birrii dabarsiteef bira teettee siistamni yoo hin dalagin illee bakka siistamni dalaga irratti sii guuta deemee isin jedhe homaa gochuu hin dandeettu. Nummoo karaa channel YouTube'tiinis nu beekanii karaa channel TikTok'tiinis nu beekanii rakkinni kamiifuu halaafinna tokko itti gaafatamummaa fudhannee yoo siistemni hin dalagne immoo gartee maallaqa keessan akkaawuntii teessan irratti baakisnee goonee isinii deebifna jechuudha. Akkana warroonni gartee amantanii galfattan alhamdulillah siistem yeroo gabaabaa keessan na hojjete ayyaana ta'uu wajjin wal qabatee namni hedduun hojii isaa irratti waan hin bobbaaneef natti fakkaata. Harka tokko jetti nama lama as chokkaayee Finfinnee irratti appilaayi godheef hin jira. Kanaaf namoonni akkana kana barbaadan beellama Oromaanis beellama as chokkaayes saayitii barbaadda kamittuu Hawaasa, Adaamaa, Dirreedawaa, Jijjigaa bakkuma isinitti mijatuu fi karaa isinii dhiyaatu kamittuu karri keenya banaadha. Nu dubbisaa isiniin jenna akkasumas namoonni immoo meeshaalee manaa kan farniicharii waan barbaadan kun akkuma agartan kana meeshaalee kana fakkaatu barreeffamnee taa'aa jirra. Hedduu isaa kaleessaas kan ofirraa baasnee jira har'as immoo kan ofirraa baasnee fe'uudhaaf qophaa'aa jirrutu jira. So namoonni meeshaa akka kanaa barbaadanis nu dubbisaa isiniin jenna. Ammas namoonni kanaan dura oomisha shaamaa irratti bobbaatanii jirtan oomisha shaamaa oomishuu dura namoonni bobbaatanii jirtan waraqaa kaartoonii paakeejiidha jechuudha. Kaartoon ittiin saamsamu ajajaan yoo fudhattan I think waan muraasa yoo fudhattan gatii isaa ol kaa'anii beektu.
namoota firee 50 kan firee 100 fudhataniif gatiin isaa naannoo gara birrii 8 hanga 10 bakka itti gurguramutu jira. Nu biraa immoo saffisaan baay'inaan fudhachuu kan barbaada yoo ta'e kaartooniiwwan qophaa'an hedduminaan qabna. Kaartoonii xixiqqaa kan shaamaa 8 baasus ni qabna. Shaamaa 8 kaartoonii kan keessa eegamuun ta'e boodatti kaartoonii kun isin agartan kan kaartoonii hedduminaan asitti agartan kan haala agartan kanaan jechuun inni kun immoo kaartooniiwwan gurguddaadha. Kaartooniin gurguddaan kun haala salphaa ta'ee fakkeenyaaf kaartoonii akkanaa kun bira ni jira. Kaartooniin kun immoo gaafa itti jijjiiramu jechuudha. Booda isaa karaa salphaa ta'ee jijjiiramee isa baay'inaan oomishtan san as keessatti guutanii jechuudha. As keessatti guutamee haala kanaan maastishiidhaan shagamee gara magaalota isin irraa fagoo jiraniif baadiyyaa jiranitti kana tokko keessatti yoo xiqqaatti kaartoonii hedduu shaamaa kaawwan kaartoonii hedduu as keessa naqanii jechuudha. Fakkeenya jedhanii agarsiisa. Fakkeenyaaf inni kun kaartooniin tun shaamaa 8 baadhatti. Kaartooniin tun kanallee nuti immoo ogguu maashina shaamaadhaan irraa jettan kanallee walumaan isinii kennan jechuudha. Kanas walumaan isinii kennina. Fakkeenyaaf yeroo isinii kennu kun akka kana jira qullaadha. Garuu gaafa walitti as cabsanii isin geessan walitti gaafa caccabu maal ta'a akka kana ta'a jechuudha. Akkaataa kanaan as keessatti shaamaa 8 qabataa tokkoon isaanii shaamaa 8 qabataa. Shaamawwan 8 isin agartan kana baay'inaan oomishtanii gaafa jettan maal godhu jechuudha. Kaartoonii kana keessatti guutanii jechuudha. Akkasitti as keessatti yoo xiqqaate kun tokkochi gara kaartoonii shaamaa xixiqqoo tana gara 8 maannoo gara 50 of keessa baadhata. Haala kanaan inni 50 yoo isin baadhate walumaa galatti kana lamatti kaartoonii 100 gootan firee 800 jechuudha. Shaamaa 800 kaartoonii kana lama qofa keessatti ofirraa paakii gootanii gara bakka garaagaraatti ofirraa erguudhaan biizinasii keessan haala salphaa ta'ee gartanii haala gartee isin foggorsiisee jechuudha. Ulaagaa isaa guuttatee wanti akka cinqii tokko malee ofirraa fa'aa gootanii geggeessuu ni dandeettu isin jenna kun